Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduu waldhibdeen dhalatee mariin furamuu qulqulluun Sinoodosii mana kiristaanichaa beeksise. Marii taasifame irratti ministeera muummee Abiy Ahmad dabalatee argamu miidiyaan biyyaalessaa gabaaseera. Dhimma kana irratti gama dureewwan Abuna Saawuroos wanti jedhamee hin jiru. Torban sadii dura dureewwan amantii Abuna Saawuroosiin durfaman Phaaphaasii muuduu ibsanii hordofee ture muddamni kan dhalate. Qulqulluun Sinoodosii ibsa guyyaarraa baaseen gaaffiiwwan dureewwan amantaa dhiyeessan simachuun hojiiwwan lallaba afaan Oromoo akkasumas gidduu galawwan cimsuun akka itti fufuu ibse. Duree amantaa mana kiristaanaa Abuna Naatnaa'el waliigaltee irratti gaame akkanaan ibsan. Gaddii fi iyyi keenya kun dhaga'amee manni kiristaanaa keenya olaantummaa ishee fi tokkummaa ishee isa duraatti deebiteetti. Olaantummaaf tokkummaan ishee kunis hanga bara baraatti eegamee ni jiraata. Dhiyoo kana mana kiristaana keenyaatti taasifamee kan ture rakkoon sirna mana kiristaanaatiin hiikameera. Rakkoonsaas furmaata akka argatu gama keenyaan eebbifamoo abbaa Naatnaa'el, eebbifamoo abbaa Ermiyaas, eebbifamoo abbaa Rufaa'elii fi maanguddoonni biyyaa bakka argamanitti mariin bal'aa taasifamee rakkoonsaa hiikameera. Yeroo hiikama rakkoo kanaa mootummaan irra jireessas kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad rakkoo siyaasaa akka rakkootti hiikanii rakkoo mana kiristaanaa immoo sirna mana kiristaanaatiin akka hiikamu ga'ee baay'ee ba'aniiru. Kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad tokkummaan mana kiristaanaa eegamee akka jiraatu ga'ee gaarii waan ba'aniif manni kiristaana keenyaa ni galateeffatti. Gammachuu mana kiristaanaa keenyas gammachuu keenya taasifnee tajaajila keenya cimsuudhaan gaaffii uummata keenyaa ni deebisna. Akkaataa waliigaltee kanaatti Oromiyaa keessatti barumsi qindaaseen afaan Oromoon akka cimu Oromiyaa fi bakkeewwan kaanitti gidduu galawwan akka banamanii fi ciman ibsameera. Haa ta'u malee dureewwan kana dura muudaman jedhaman keessaa yaa'ii Sinoodosii baatii caamsaa keessa taasifamu irratti kan ulaagaa guutan ni muudamuu jedheera qulqulluun Sinoodosii Abuna Abrahaam. ይህ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ቤተክርስቲያን በሯን ከፍታ በዚህ መልኩ ካልሆነ waliigalteen kun manni kiristaanaa akkanaan yoo furmaata argatti ta'e malee balballi biraa itti furan hin jiru yaada jetteef mirkanadha. Sababni isaas dureewwan amantaa 25 muudamaniiru jedhaman akkaataa ibsa kanaan eenyummaa isaanii kaleessaan malee muudama inni jedhame kan hin dalagne ta'uu isaa fuulduratti qulqulluun Sinoodosii yeroo muudama taasisu seera mana kiristaanaa eeguu ka danda'an haga jiraatanitti manni kiristaanaa kan ofitti qabattu ta'uu qannoonaaf sirna mana kiristaanaan kan barbaachisan jiru yoo jedhame kan muuddu ni jiraatu. Dureewwan Phaaphaasii 3 dhorkamanii turan manni kiristaanaa kan ofitti fudhatte ta'uu waliigalteen kun ni ibsa. Torban kana keessa yeroo dheeraaf ministeera muummee Abiy Ahmed akkasumas pirezidantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin mari'anneerra. Isaan galateeffachuun barbaada. ፕሬዝዳንት ጋር አቶ ሽመልስ አብዲሳም ጋር ተነጋግረናል። በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግናቸው አላልፍም። Waldhibdeen mana kiristaanaa keessaa yoo xiqqaate lubbuu hordoftoota amantichaa 8 galaafachuu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kana dura ibseera. Kan hidhamanis akka hiikaman mootummaa waliin waliigaltee irra ga'amu manni kiristaanaa ibsiteetti. Mootummaan ifatti dhimma kanarratti waan jedhe hin qabu. Naannoo Tigraay keessatti sanadii mootummaan itti hundaa'u torban dhufu akka ifa taasifamu ibsame. Sanada bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuuf gargaaru marii paartilee siyaasaa fi qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin taasisuun qopheessuuf koreen hundaa'eera. Bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuun qaama waliigaltee nagaa mootummaan Itoophiyaa fi TPLF irratti wal ta'anidha. Guyyaa irraa ibsa kennan miseensi koree bulchiinsa yeroo hundeessu kan ta'an Jeneraal Taaddasa Warrada akkaataa sanadi kun qophaa'u akkanaan ibsan. እስካሁን ድረስ ያለው ትግራይ ውስጥ መንግስት ምስረታ Tigraay keessa adeemsi mootummaa ijaaruu jalqabeera. Koreen walaba ta'e hundaa'ee paartilee akkasumas hawaasa garaagaraa waliin mariin gaggeeffamee xumura irratti sanada bulchiinsa mootummaa yeroo hundaa'u ni qophaa'a. Sanada kana immoo bu'uura godhachuun yaa'ii qaamoleen garaagaraa qopheessaniin mariin gaggeeffamee sanadni ni raggaa'a. Sanada kana qopheessuuf koreen filatameera. Torban kana hanga xumuraatti paartilee siyaasaa fi hawaasa garaagaraa waliin marii ni gaggeessina. Torban dhufu immoo konfiraansii qopheessinee sanada mootummaan ittiin hundaa'u ifa goona. Adeemsichi iftoomina akka qabaatu hirmaachisaa akka ta'u ni taasifna.
xumura irratti mootummaa federaalaa waliin kan irratti mari'annu ta'a. ፌዴራል መንግስት ጋር መነጋገር እንደራደርበት ይሆናል። bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay qophaa'u keessatti paartileen mormitullee akka hirmaatan ibsameera. Kana dura hanga bulchiinsi yeroo hundaa'utti bajetii mootummaa federaalaa naannoo Tigraayiif akka hin gadhiifamne qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Radaa ibsanii turan. Jeneraal Taaddasan bulchiinsi yeroo kun bulchiinsa naannichaa kan hundammate gochuufis carraa gaarii akka ta'e ibsan. ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ በዝርዝር ስላየ ነው waan Tigraay keessa jiru gadi fageenyaan waan ilaalleef keessumaa miseensonni waraanaa fi paartiin aangoorra jiru TPLF waliin gamaagamnee barbaachisummaa mootummaa yeroo hundeessuu irratti wal taaneerra. Bulchiinsa yeroo ijaaruun waliigaltee Pretooriyaa qofa osoo hin taane waan keessa jirru kan akka goonu waan dirqisiisuu fi fuula duratti dirree dimookiraasii bal'isuuf paartilee siyaasaa garaagaraas akkasumas waldaaleen ogummaa fi siivilii garaagaraa dhimma Tigraay irratti dammaqinaan akka qooda fudhatan gochuufis aadaa siyaasaa keenya irratti jijjiirama fiduuf carraa guddaadha amantaa jedhu qabna. ነው የሚል እምነት አለን። mootummaan federaalaa fi TPLF waggoota 2 dura wal dhibdeen gidduu isaanii seenee hammaate waraana waggaa 2 booda nagaa buusuun isaanii ni yaadatama. sababa muddama mana kiristaanaa keessa dhalateen guyyaa kamisaa torban darbee galee tajaajilli miidiyaa hawaasummaa Itoophiyaa keessatti dhorkameera. Kanneen keessaa feesbuukii, teelegiraamaa fi yuutuubiin ni jiru. Erga dhiyoo kanaa yuutuubiin chaanaalii miidiyaa tokko gochuun kanneen qabiyyee garaagaraa qopheessuun uummataaf ga'anii fi fayyadaman danataa jiru. Kanneen keessaa tokko qoosaa garaagaraa qopheessuun kan beekamu Waaqoo Geetaachoodha. Sababa yuutuubiin dhorkameef dhiibbaa itti fide akkanaan natti hime. amma hojiin ati hojjettu hojii uummataaf hojjettu dhagaafaa hojjettu uummata bira karaa keessumaa immoo karaa pilaatfoormii sanadha. Pilaatfoormii sun gaafa cufamu inni yaada isaa gurguratu yookiin inni dandeettii isaa aartii isaa gurguratu fi inni irraa bitu suni waliin argu jechuudha. Iddoo adda addaa yeroo hojjettu barreeffama sana gaafa hojjettu ga'u daawwataa kee biraan ga'u. Inni miidhaa baay'ee fida. Tokko baay'inni daawwataa irra gaafa deemu kaka'umsi hojiilee keessatti gadi bu'aa deemaa. Lammaffaan galii ati sooshaal miidiyaa sanarraa argattu gadi bu'aa deemaa. Sadaffaan immoo haalli biyyichaa ishee addeessuu irraa kan ka'e kaka'umsa hojii argiidhaaf qabdu gadi bu'aa deema. Wanni akkasii kun kana duras cufamaa ture inni ammaas irra deebii raawwataa jiraati. Ibsuun danda'ama miidhaa akka nama tokkotti sirra ga'e yookiin immoo irratti dhaqqabsiise. Kan afaan dhabe jettee kanatti ibsuu dandeessu jechuu kiyya. Yaa ana kan dhuunfaa kosaan barumsaan yuutuubii farraa ilaalu jira wantoota adda addaa jechuudha. Waan hojii aartiis hojii barumsa gara biraatti na gargaarani sana akka garaa kootii argachuu danda'an jiru. Kontentii koos uummata biraan ga'an jiru akka kana dura jechuudha. Hojii kee baay'eetti gama kamiin dhiyeessita? Feesbuukidha moo yuutuubiidha moo tiiktookii moo kam? Yuutuubii fi tiiktookii. Kanaafuu egaa dhiyoo kana dhorkamee as garaagarummaa guddaa agartee moo jijjiirama agartee? Baay'ee garaagarummaa guddaa. Almost percentii 50 ol gadi bu'eera. Odeessiin biyya keessaa majooritii isaa argachaa jiru. Kan warra biyya alaa qofatu ilaala. Isaan immoo baay'inni isaanii muraasa. Kanaaf amma hojii aartistoonnis namoonni shoo garaagaraa yuutuub irratti dhiyeessan jiru. Isaanis rakkoo wal fakkaataatu qunnama akkasii? Kan rakkoon kun mataa isaanii gaagaane warra biroodkaastii miidiyaa irratti hojjetanii warra hojii isaanii televezyiinii irratti dhiyaatu. Isaanii rakkoon qabu garuu warri gama miidiyaa hawaasaan deemanii ispeeshaalii yuutuubii, feesbuukii fi tiiktookii kontentii isaanii dhiyeeffatanii baay'ee miidhagu. Dhaggeeffattoota keenya amma oduun gaggabaabaan isinitti hima. Haleellaa walqixxee keessatti guyyaarraa mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 2 darbuu BBC'n jiraatotaa fi maddeen hospitaalaarraa odeeffate. Jiraatoti bishaan dhibee rakkatan mormii baanaan humnoonni nageenyaa dhukaasatti banuu himanii. Dhimma kanarratti aangawaa mootummaarraa deebiin arganne. Kibxata irratti dooniin Liibiyaarraa ka'ee galaanatti yeroo dhadhameetti yoo xiqqaate godaantonni 73 achi buuteen isaanii dhabamee du'an jedhamee akka yaadamu dhaabbanni godaansa idil-addunyaa hime. Balaa kanarraa namoonni lubbuun oolan 7 qofa haala hamaa ta'e keessatti argamanii hospitaalatti wal'aansa argachaa akka jiranis dhaabbatichi ibseera. Balaan kirkira lafaa erga tarkii rukutee guyyaa 10 booda dubartoonni 2 lubbuun jijjigaa gamoo jalaa baafamaniiru. Dubartiin umurii ganna 42 fi dubartiin ganna 74 kun kan argaman magaalaa Kahramaan Maraas jedhamu keessattidha. Oduuttaan uttancaa waggaa waggaan guraandhala bultii 13 guyyaa raadiyoo addunyaa ta'ee kabajama. Guyyaan kun gahee raadiyoon jiruu fi jireenya hawaasaa akkasumas guddina hawaasaa keessatti qabu yaadachuun guyyaa wixata darbee kabajamee ooleera. Guyyaa kana sababeeffachuun seenaa raadiyoo Moqadishoo fi gaheen guddina afaan Oromoof gumaache Hamzaa Huseen akkanaan qixeesse. Raadiyooniin michuu dhala namaa ka jiruu fi jireenya dhala namaa wajjin hariiroo jabaa qabudha. Guyyaan raadiyoo addunyaa bara 2012 eegalee barana yeroo 12ffaaf kaleessa kabajameera.
Itoophiyaa keessatti raadiyoowwan hangafaa keessaa kataan kanneen akka raadiyoon Jimma, raadiyoo Harariif raadiyoo Moqodishoo uummata Oromoo waliin seenaa walitti isaanii qabu. Raadiyoowwan kunneen kaayyoon isaanii kabraa ta'us afaan Oromoo guddisuu keessatti gahee gumaachaniiru jedhu namoonni dubbisne. Waggaa 30 oliif raadiyoo keessa ka hojjetan akkasumas raadiyoo Harar keessa waggoota 6 ka hojjetan gaazexeessaa fi barreessaa Isaayyaas Hordofaa waan raadiyoon Moqodishoo hundaa'eef akkanaan ibsan. Harargeenii kan Somaaliyaati jechuudha kan ka'e uummatachi jiru amansiisuudhaaf kaayyoo isaanii beeksifachuudhaaf afaan Oromootiin dabarsu jalqabani. Sababiin guddaa afaan Oromootiin Moqodishoo irraa darbuu jalqabe kaayyoon isaa kanadha. Namoota mootummaan Somaaliyaa bara bulchiinsa Pireezidaant Ziyaad Barree akkaan itti hajamaa turte keessaa tokko kataan abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuun ka beekaman Sheek Mohammad Rashaad Abdullee wayita mootummaan Somaaliyaa akka hojjetaa mootummaatti ramadu carraa kana fayyadamuun afaan Oromoo guddisaa turan jedhu ilmi isaanii Sheek Khalid Rashaad. Inni achirraa jalqabee maqaa Oromummaa kana kaasuun duraan Somaal Galbeedii kitaaba tokko barreesse kitaaba fura afaan Oromoo kajaamu 1965 raadiyoo Soomaalirraa dabarsuutiin waan inni katabu achirraa dabarsa. Biiroo Qaadaa Soomaaliin alatti isaantu ala erganii akka wanni ergame akka taariikha agartee seenaa uummata Soomaaliyaa kana qoratu seenaa isaanii waa'ee Soomaaliyaa kana dhiisee waa'ee Oromummaa agartee seene. Obbo Isaayyaas Hordofaa hojiin Sheek Mohammad Rashaad raadiyoonii Moqodishoo akka banamuuf ka'umsa ture jedhu. Kan qabsoo guddaa godhanii Dr. Sheek Mohammad Rashaad kan jedhamanidha kaayoo turanii. Daqiiqaa 15 ture sana booda daqiiqaa 30 bal'ate jechuudha. Harargee bal'oo keessatti maqaa guddaa akka qabuu fi qabeenya hedduu qabaachuun ka beekaman abbaan Ayyuub Abubakar atakaaroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture keessatti xiyyeeffannaa gamlachuu turan jedhu namoonni dubbisne kunneen. Ayyuub Abubakar umurii dargaggummaatti raadiyoo Moqodishoo keessa hojjechuu eegale. Sheek Mohammad Rashaad Abdullee raadiyoonii Moqodishoo eegalsiisuun barnoota amantii Islaamaaf guddina qubee afaan Oromoo irratti hojjetaa akka turan yoo ta'u, Ayyuub Abubakar ammoo afaan Oromoon oduu dhiyeessuun gaazexeessaa jalqabaa ture. Gameessi aartii Oromoo Yunis Abdullaahii nama yeroo duraaf walleessaa karaa raadiyoo Moqodishoo dabarsedha. Gara Moqodishoo imaluu isaatiin duratti Ayyuub Abubakar sagantaa afaan Oromoo daqiiqaa 15 ka bulchiinsa Haayile Sillaasee irratti xiyyeeffatu dabarsaa ture jedha. Yeroo jalqabaaf raadiyoo irratti dhiyaatee akka sirbuuf namni carraa kenneef Ayyuub Abubakar ta'uu hima weellisaa gameessi Yunis Abdullaahii. Bara Itoophiyaa keessa afaan Oromoo raadiyoo cabse jedhamu sanatti obsimee itti dhiisii sirba jettuun fuudhee galee guyyaa jalqabaaf jedha. Raadiyoo Harar keessatti qophiilee bashannansiisoo dhiyeessuun yeroo dheeraaf hojjechaa akka ture Jaafar Alii bulchaan Itoophiyaa yeroo sanaa ka raadiyoo Harar baneef raadiyoo Moqodishoo dhaabsisuuf ture jedhe. Gaafa reediyoon hin jirre reediyoo uummata barsiisee keessumattuu afaan Oromoo reediyoo cabsaa jedhamaa isa ture san kan jijjiiree fi afaan Oromoo reediyoo akka hin cabsine dhumaatu afaan odeeffannoo afaan hojii bal'aa ta'uu akka danda'u kan eeree fi uummatatti agarsiise. Raadiyoon Harar kan baname Oromoo fi addameetii miti. Raadiyoowwan lameen kunneen dantaa mootummaa gamlachuu hojiirra oolchuuf banaman iyyuu malee uummata Oromoof qooda olaanaa gumaachan jedhu obbo Isaayyaas. Afaan tokko reediyoodhaan darbe jechuun wanta salphaa miti. Oromoota Itoophiyaa keessa jirru hundumaa wal dhaga'uu kan jalqabne yeroo sana jechuun hin danda'an. Itoophiyaa keessatti bunni haala idileen danfisamee dhugama. Bunaan hawaasni hariiroo jabeeffata. Oromoo biratti garuu bunni dhangaa fi dhugaatirra hiika darbuu qaba. Bunni ni qalamu malee hin danfisamuu jedhu qorataan aadaa abjaatanii diida. Sababa isaa akkanaan ibsu. Buni qalan jechuun buni sooriyoo waaqee fi kenne. Buni midhaan mukaatii malee seeri isa seer oriiti. Seer oriitii ulluuqoo waaqee uumee buni seer orii qaba. Orii akka oriiti sooriyoo. Bun qalan jechuun warri tokko yoo ganamcuuf bun qalati ganamcuuf sooriyoo qalate jechuudha. Boorana biratti bunni jalqabaa kan biqile awwaalcha nama Kumaa Daadoo jedhamu irratti akka ta'e amanamaa jedhu abjaatanii diida. Kumaan namni yeroo jalqabaaf duutii malakkatee kan ittiin baranidha kan jedhan hayyoon kun ilmoon namaa erga cubbuu dalagee waaqa gaddisiiseen booda waaqni isa dur nama wajjin jiraachaa ture irraa fagaachuu fedhee jedhu. Kanaafis bunni waaqaan araaramu waliin akkamiin akka wal qabatu dubbatu. Yeroo bira fagaachuu filatu amma uummatii bira fagaatiin jedhee waaqaan dheedhe. Wanti sammiidhaan laf kan irratti uumamtee jirti. Isaniif waan sammiidhaan jidduu taa'uun fedhu. Isan yaangoo kan kennee jira. Isan bira fagaadha. Ammoo midhaan eebbaa isanii biqilcha. Horii eebbaa isanii dhufaan jedheetiin guyyuu tokko kan bira fagaate. Midhaan eebbaa ka waaqii namaa biqilchee bun ta'e. Buni eessirraa biqilee booranii jalqaba awwaal Kumaa Daadoo ka laf jilbin dabarsinaa qota keessi kaa'edhan kaanii awwaal isa irratti biqile. Hayyuu aadaa Booranaa kan ta'an abjaataniin araara waaqa waan ta'eef
buna manaa hin dhaban jedhu. Bunni qalaa kan qopheeffamu buna gogaan ta'uu fi erga afaaniin kutaniin booda ni akaa'u achiin booda dhadhaatti naqanii bulcheessu malee buna danfisuun Boorana biratti dhowwaadhaa jechuun dubbatu. Kaadaa Booran bira buni damfisan dhowwa buni damfisanii dhugan waan ammaa namni magaala keessa jiru namni baratuun tolchi malee baadiyyaa keessatti buni damfisuun miti aadaan isaa buni qalan. Yoo damfiste akkuma soorata itti fayyadamti malee akka sooriyoo waaqaa sunitti itti fayyadamne jechuu karaa biraati. Yoo karaa aadaa yoo qalatte araarallee hin ta'a sooriyoo maan ta'eef. Maqaan bunqalan jechuun ebeluun bunqalatee nu yaame bunqalatee achi bunyaanii dhadhaa ibsanii sooriyoo waaqaati. Eebbaatti achi keessa. Yoo danfisan tarii nyaatumaaf dhugaatii akkuma shaayitii akkuma yoo araadaaf maaliif jedhan malee akkuma nyaataaf dhugaatii gargaraa ta'uu danda'a. Buni kan bari kan guddisoo guddaa sukaar qaba. Kaqalan kun immoo dhadhaan qalanii aananiin tooranii yoo akka mookaan akka itti fallaadhaan nyaatanii waan akka siinii bunaa yookaan buduunu bunaa jedhaa Booranii kanatti naqee aannan itti naqee dhadhaa itti naqee kan waliin nyaata. Yoo kan waliin nyaata kan immoo bunichi kan nyaatee boqoo qabatayyuu jaarrotii hedduu nama buruu ganama kan nyaatu akka guyyaa kan sa'aatii 5-6 bilaaqanii gahuutti kan anfataa dandeessu boqoo qabattee guyyaa kan achuma alachi achuma qofa bisaan isaa dhabii isaa keessa yaa'ee dhufu kan sinitti. Warri damfisu kan marroo sadiifa damfisaa miti. Gisee tokko mun turee hedduu agarsiisuun boqoo keewwattee boqoo qabatte atoo achuma dhamtiisa achi madditu adoo dhamtiisa achi madditu afaan si gogan hin dheebotu waan ta'eef. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa BBC.